السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجيا في خيساني الحمد لله. الراسي مو برنوتا أجايبا تبسني في قبل دفي مالي جتون كيسنين أولو جرو حدون ما تطلع خنا ندور اللي هنگا تقول رايسين برسيسين تري أرى اللي ما سر ديبي أتمر رأي قلي اسم برسيسا حالة فونو نمبري جتون أنا ملكو سخيساني وكان نمبر خيساني ofirratti hawwilee jechuudha isin to'achaa jiru itti beekuu dandeessan akkasuma isinillee akka namni sun ofirratti hawwiletti isinillee ofirratti hawwiltanii itti ofirratti hidhuu dandeessan jechuudha lakkoofsa nama sanii itti beektanii isin barsiisuudha dhufee jechuudha kanaaf ammoo lakkoofsa nama ofirratti hidhaadha nama sanii namni jalqaba wal amanuu qaba kanaaf lakkoofsa nama warratti hidhaadha hamtu hojjedha akka isin hamtu hojjettan hin barbaadu kanaaf immoo ani akkuma isin itti ofirraa ofii keessaniif itti ofirraa eeddanii fi kanaaf immoo yoo isin haa hojjettan taates gaa isin itti gaafatama ani ittiin gaafatamu jechuudha hamtuu akka isin hojjettan hin barbaadu. Kanaaf mee warri haaree dhuftanii baga nagayaan dhuftanii maatii keenyatti dabalamtan isiniin jenna barnoonni keenya akka yeroo nuti asii gadhiifne isin bira yeroodhaan gahuu fi subscribe like share godhaa isiniin jenna akkasuma warreen maatii keenyaa like share godhuu hin dagatina viidiyoo keenya immoo hamma xumuraa daawwadhaa waan isiniif hin galii yoo jiraate nu gaafadhaa karaa komantiitiin nu gaafachuu dandeessanii mee amma jalqaba karaa barnoota keenyaa itti dabarraa bikkii irratti ilaaluu dandeessan aappii gabbuus aappis isin gaafachiisu jechuudha aappuma bilbila keessan irraa qabdan kun foonoo nambaree kun foonoo koolii kana jechuudha aappiin kun isuma kana isuma kanatti fayyadama gaanamuuti kana aappii kanarratti dhoyne eegasii kun nambara namaa asirratti barreessinee ilaalla jechuudha. Namni akkamitti nu to'achuu jira? Namni nu to'achuu jira? Akka namni to'achuu jiru beekuudhaaf jalqaba urjii gooneeti. Urjii maslaala isa kana jechuudha. Ni agartanii deebitanii 6 deebitanii takka 61 jechuudha. Urjii maslaala 60 fi takka deebitanii ammallee maslaala kana gootan jechuudha. Kunoo isinitti mul'ata misuutaan isin agarsiisa akka isin jala hin galle jechuudha. Akka isiniif galutti. Kanaaf eega kana gootanii irratti dawwaltan jechuudha. Eega akkasitti irratti dawwaltanii kunoo namni tokko isinii wajjin immoo fayyadamaa hin jiru jechuudha. Namni tokko illee isin hordofaa hin jiru jechuudha. Kanaaf immoo amma haala kanaanii namni tokko gisee akkanatti isinii dhufe namni tokko isin hojii fayyadamaa hin jiru haala kanaan beektan jechuudha. Saniin booda immoo eegasii isin amma eega akkanatti beektanii akka namni isin hojii fayyadamutti hin jirre haala kanaan eega beektanii booda nambara nama sanii isinillee immoo haala namni sun itti ofirratti nambara keessan hidhu san beekuudhaaf ammoo isin ofirratti hidhuuf isin ammoo akkasiin nama to'achuuf osoo hin taane haalatti namni sun gartee ragama keessan ofirratti hidhee isin to'achaa jiru sun itti beekuudhaaf isin ofirratti hidhaa jechuu xiyyaa miti ani hunda gongora waan hamtuu waliin barsiisan jechuudha. Kanaaf immoo ani ittiin gaafatamu isin jeetiin hin jira jechuudha. Akkas gootanis isinitu beekaa. Kanaaf isinittiin agarsiisa jechuudha. Bilbila nama sanii fuutaniiti jechuudha. Bilbila nama sanii irratti lakkoofsa keessan galchitan. Bilbila nama sanii irratti maal gootanii galchitanii urjii 6 takka eega gootan ammallee urjii kuma nama isin godhaa jiru kana laala ammallee urjii gootanii deebitanii mee nambara tokkotti haa galchu'anii nambara tokkotti galcha nambara khiyyaan itti galcha jechuudha. Ammoo ani bilbiluma keessatti nambara khiyyaa biraa galchaa jira. Isin immoo nambara jawwaala silkii nama sanii irratti bilbila lakkoofsa keessan galchitan jechuudha. Jawwaala nama sanii irratti lakkoofsa keessan galchitan jechuudha. Kanaaf lakkoofsa keessan galchitanii anamma lakkoofsa tokko haa galchu. Duwwaa 5 biyya Arabaatiin jira. Biyya feetan yoo jiraatan lakkoofsuma yoo Itoophiyaa jiraatan immoo duwwaa 25 jettanii akkasitti itti galchitan jechuudha. Biyya keessa jirtan lakkoofsuma biyya keessa jirtaniiti itti galchitan jechuudha. Amma biyya Arabaatiin jira. Duwwaa 5 Saudi jechuudha. Duwwaa 5 akkasitti eegala lakkoofsitti galchitan booda deebitaniiti
maslaala kana gootan saniin booda irratti dawwaltan. Amma hidhamee jira jechuudha. Call forwarding connection problem or kanaaf himma sorry irra deebi'ee urjii 60 takka urjii amma hidhamee jira jechuudha. Akkuma isin ibsan urjii gootaniiti 60 takka urjii gootanii lakkoofsa keessan itti galchatanii bilbila nama saniitii irratti lakkoofsa keessan galchatanii saniin booda maasis maslaala gootan jechuudha. Amma ni ilaalla, amma nama kana irratti hawwileetiin jira ni ilaalla jechuudha. Akkamitti ilaalla? Akkuma reefu sanitti ilaalla. Urjii maslaala 60 fi takka ammallee maslaala kana goone irratti dawwalla jechuudha. Eega irratti dawwalle kunoo lakkoofsi reefu ni jira, reefu hin jiru jechuudha. Reefu nama tokko nu to'achaa hin jiru. Amma waan nuti haasoynu guututti nu dhaggeeffachaa jiran jechuudha. Amma ni jira. Amma haalitti akkanatti ofirratti hawwille jechuudha. Amma of jalaa baasuuf jechuudha. Guutumattu lakkoofsa of jalaa baasuudhaaf. Isinillee eega akkanatti bilbila namaatirra bilbila abbicha gartee ofirratti hidhuu deemtanii san abbicha to'achuu deemtanii san bilbila isaa san irratti lakkoofsa keessan galchitanii saniin booda kun akkuma amma irra galchee xiyyaa ofirratti hawwile kanarratti akkanumatti hawwilama jechuudha. Kanaaf waan namni sun haasa'u ni dhaggeeffatan, waa hunda ni dhageessan jechuudha. Yeroo saniin booda akkasumatti bilbila namicha abbichaa sanirraa diileet irraa kaansil gootan jechuudha. Akkam gootanii urjii gootaniiti urjii miti maslaala gootan jechuudha. Urjii sorry maslaala duwwaa lama maslaala gootan jechuudha. Lakkoofsa sanii balleessuudhaaf of jalaa darbuudhaaf kunoo irra dawwaltan. Kanaan booda bihee jira jechuudha. Namni san of jalaa baafnee jirra. Isinillee yeroo akkasitti namni ofirratti isin hawwilee agartan taate akkasitti ilaaltanii yoo lakkoofsi isin jawwala akkasirra jiraate of jalaa baasan jechuudha. Amma ni ilaallama bihee jira moo bihee hin jiru ilaallama. Urjii maslaala 6 takka maslaala amma irra dawwallee ilaalla. Amma hin jiru jechuudha. Bihee jira namni kun nu jala. Haala saniini ilaaltan ammatti immoo kanatti isin of to'achuu qabdan. Namni nu wajjin jira akkana of to'attanii yoo haala kun amma kana akkanatti keessaniif taate namni tokko isin to'achaa hin jiru. Yoo immoo nambaree nama asirratti isinitti mul'atu taate haalamaan itti imma jalaa darbaa isin injii kanatti duwwaa maslaala duwwaa lama maslaala gootanii of jalaa darbitan jechuudha bilbila keessan irrattis. Kanaaf barnoonni irraaf qabadhee dhufee isinittiin dheeressu asumatti dhaabbata. Hamma viidiyoo dhuftuuni walitti dachaa nutti nageennaaf tura asumarraa achi daballeeti haala bilbilaa kanallee hamma xumura isatti isin deddeebisa jechuudha viidiyoo inshaallah. Nageennaaf tura isiniin ja'a.